Ashama akkam jirtu barnoota nama qabadhee jiru karaa peejii feesbuukii koo meeshajii yeroo hedduu naa ergamu keessaa tokko kan ta'e waa'ee walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa yookaan wayita ulfaa kan jedhudha. Haadha irratti daa'ima irratti daa'ima gadameessa irratti miidhaa akkamii fiduu danda'a yoomi kan ittifamu maal beekuu qabna kan jedhudha. Akka armaan gadiittis hordofaa. Walqunnamtiin saalaa hanga ji'a afuriitti haadha ulfaaf mijachuu dhiisuu danda'a. Daa'imni gadameessa haadhaa keessatti hafee hanga ji'a afuriitti yeroo hedduu hin mijatuuf. Sababni isaas akkuma kanaan dura kaasnee ji'a arfan jalqaba keessuma naannoo ji'a 2 ji'a 3 ol guurraan yookaan haqqee jechuudha. Tuttufsiisuun, dadhabbii qabaachuun, fedhii nyaataa dhabuun wantoonni akkasii kun ji'a arfan jalqabaa hedduminaan baay'atu. Ji'a afurii booda garuu ji'a afurii hanga ji'a 7tti dhibeewwan armaan olii kun tuttufsiisuun kun ol guurraa haqqee waan adda addaa kun fedhii nyaataa dhabuun kun hir'achaa waan deemaniif fedhiin saalaa isaanii ni deebi'a yookaan ni dabala jechuudha. Ji'a 8 hanga dhumaatti immoo gadameessi daa'ima baatu guddaa waan ta'eef garaan isaanii ni guddata. Haalli qunnamtii saalaaf mijachuu waan diduuf fedhii isaanii akka duraa hin ta'u. Walumaa galatti kan maatiin beekuu qaban yookaan kan abbaan manaa fi haati manaa beekuu qaban walumaa galatti walqunnamtiin saalaa ji'aan hin daangeffamu jechuun amma dhibeen hin jirretti amma isheen fedhii qabaattetti amma haalli ishee mijataa ta'etti ji'a akkasii walqunnamtii saalaa gochuu hin qabdan kan jedhu jiru. Inni guddaan fedhii ishee fi isheef mijachuudha. Kanaafuu walumaa galatti walqunnamtiin saalaa ji'aan hin daangeffamu. Hamma dhibeen hin jirretti walqunnamtii saalaa hanga ji'a dhumaatti hin dhorkamu jechuudha. Haa ta'u malee wayita dhibeewwan armaan gadii mul'atan yookaan dubartiin ulfi tokko dhibeewwan armaan gadii yoo qabaatte walqunnamtii saalaa gochuu hin qabdu yookaan dhorkaadha. Isaanis inni jalqabaan seenaa ba'uu ulfaa al 2 fi isaa ol qabaatte. Kanaan dura si'a 2 fi isaa ol ulfi sababa tokko malee irraa ba'eera yoo ta'e ulfa duraa irratti ciniinsuun osoo yeroon hin gahin dhufeera yoo ta'e kanaan dura sababa tokko malee ciniinsuun yeroon hin gahin ishee jalqabe yookaan daa'ima yeroon hin gahin deesseetti yoo ta'e akkasumas yoo karaa qaama isaanii dhiigni dhangala'e darbee dhiigni mul'ataa jira ta'an karaa qaama saalaa isaanii walqunnamtii saalaa gochuu hin qaban jechuudha. Akkasumas yoo bishaan gubbee dhangala'eera ta'e altiraasaawundii ilaalamtee ogeessi yookaan hakiimni ishee yoo of galtiin balbala gadameessaarra kan jiru yoo ta'e yookaan mucaa dursee kan jiru yoo ta'e haalli taa'umsa of galtii fuuldura gadameessaarra kan jiru yoo ta'e tariitii dhiiguu danda'a waan ta'eef walqunnamtii saalaa gochuu hin danda'amu jechuudha yeroo ulfaa. Garuu qunnamtii saalaa booda yoo tarii dhiigni mul'atee fi bishaan gubbee dhangala'e atattamaan mana yaalaa deemuun barbaachisaadha. Kanaaf akka waliigalaatti kanaan dura ulfi si'a 2 fi isaa ol irraa hin baane taanaan ulfa dura sababa tokko malee ciniinsuun jalqabee yeroo ta'e daa'ima yeroo malee geesse yeroon hin gahin yoo deesseetti ta'e akkasumas immoo yoo karaa qaama isaanii dhiigni hin dhangalaane ta'e bishaan gubbee hin dhangalaane yoo ta'e haalli taa'umsa of galtii kan rakkoo hin qabne yoo ta'e isheef mijannaan yeroo kamiyyuu walqunnamtii saalaa gochuu danda'u jechuudha. Kanaafuu ji'aan hin daangeffamu yeroo akkasii kan jedhamu jiru isaaniif mijannaan yoomiyyuu walqunnamtii saalaa geggeessuu danda'u jechuudha. Barnoota ni qabadhee jiru kanumaadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa.